irreechi yoo sheekh irreechi irreechi waaqeffataa ka waaqeffata isaan ammoo aadaa teenya jennee ka shayxaanaatiif san akka shayxaanaatiif diin shayxaanaatiif bakka waan kaawuu jaa'u gabeelleen wal hirkannoon isaanii kana maqaan saarummaadhaatiin ka irreechaa hundumattuu ni diin shayxaanaati jechuudha. diin shayxaanaati diin gaafatti yoo shayxaanni hoggaa rabbiin darbe fuuldura dhaabbatee niin jallisaan jeesan waaqeffataa jechuudha. warrachi dhaqee salaatoo guyyaa irraachaa uummataa wajjin irreeffatee bar warri waaqeffataa tokki jeniin jan sheekh as dhufee maa salaata jaan jene isaanu ni beekalla maaliif as dhufee salaata jeniin kun ammoo falmeeti lakkii aadaadha amantii miti jee mee asumaanuu dubbii fidee aadaa fi amantiin akkami walii sheekh bakka tana hawaasaaf adda ba'uu waan barbaanneef jecha. Addaan baafnee fi hoggaa jala hordofne nama tokko dhugaa nu hime. Ormi kana kennu hin jedhan Oromoo jabeessuu dheedha jedhan. Oromummaa jabeessuu dheedha jedhan. Halee maan jabeessin. Har'a maan jabeessin. Guyyuma suni. Guyyaa sanii maa eeggate jennaan aboo nuti onnee jenneef diin Oromoo kufee jira diin sankaaf namdheedha jedhu. Qajeelaan isaanii tira malee jirtu jechuudha. Sanuma mee warri garii aadaadha amantiidha jedhanii aadaanii fi amantiin yoo dura dhaabbatte kamtu durfama. Aadaanii fi amantiin uummanni tokko aadaadhaatti waan takka qabaate amantiin dhuftee yoo faalleessite amantiidha qabanna. Aadaanii fi diin waliin faalleessu mana waliin faalleessu. Aadaa amanuuti aadaan ta'e diin imma. Yookaan diin birootti garagalle aadaatiin jijjiirree jechuudha. Yoo aadaa ormi tokko qaban taanoo adoo diinummaa laalle akka tol bulchan akka tol jiraasan akka dalagatan qabaatanoo isiniif diin adda jechuudha. Aadaan taan ammoo aadaan islaamummaadhaatis diini kan Yihuudaatii diini kan Nasaraatii diini. Aadummaan isaaniitu. Aaduma jechuun diin manu alaadaadha. Diin aaduma inni. Qoomni tokko islaama miti. Islaamni aadaan isaa amantuma. Amantuma. Yihudaas amantii. Amantuma jechuun aadaan isaanii. Golo golchanii sun aadaadha tuni amantiidha tuni yoo daleeyyumaa ta'e miti hin ta'u. Hin ta'u. Maaliif inna salaati wama hayaaya wama maati. Lillaahi rabbil aalamiin waan jeef jecha. Masha Allah. Mee asumaanuu gaa irra nu fidde dubbiidhaatiitu deemaa irra nu dhufe amantiidha waan ta'eef warra bakka san nasrii barbaanna bakka waaqeffataadhaa tan nasrii barbaanna amantiin to'atu kitaabni tokko ji'ee warra waan mee maal nu dhaamtan akka abbaa keenyaa tokko. Nasrii maal barbaanna jaan. Inumaatu bilisummachi agarrafaa warra jechuudha. Yaanummaan sa'aatuu bilisummachi hirkanna jennaan. Islaamummaa bilisummaa dhabee bilisummachi barbaanne jennaan adoo chinne qinuu islaamummaan keessaa baate jechuudha. Laa ilaaha illallah asumattuu kafre jechuudha. Asumattuu jechuudha. Saba kana arsinaa uummata nu mormu uummata nu jibbu tokko dallansiifnaa fajaa bargariin waan namarra wal fakkeessu. Sani waan shayxaanii baaseef. Waan shayxaanii baaseef. Asuma gabbaa kabsuun yeroo hordofne yeroo deemnee qabachifan. Majida yeroo hordofne yeroo hordofne. Nuti. Oromoo guddifnaan kijibaa nu himan jechuudha. Wanni nuti dheenneef amantii Oromooti. Amantii Oromoodhaa ta islaamummaadhaa fi kiristaanitti rakkise san kaafnaaf dheenneef waanjuu nu himan jechuudha. Ammas amma duratti himtanii guyyuma maali irreechi kee kana maaliif guyyuma kana himtan fajan maaliif arra dubbattanii amma duran dubbattanii jen kanuma amma dura dubbatte faadha arra usaadhaa jen arra usaadhaan dubbatinaadha. Maali arra dubbachuun hin ta'u sheekh. Munkara kawaan jibbamu takka hukkuma dhaggeessi dubbatta. Bakka takka dubbatte ol buutee isa daasees yookaan san calli bu'aa san irmaachi baate jechuudha. Ol buutee sodaachuu baate himuudhaaf kaleen himne arra himteen ta'uu qabnu jechuudha. Ogguu musiimii joote soditti himuu qabu. Ogguma himta malee ati. Munkara ogguu harkanoon himanii sheekh ogguma inni dhaabbatu san. Ogguma dhaabbatu himaa jedhe. Ogguma inni dhaabbatu san. Yoo harkaan dandeessees yoo harkaan dadhabde afaanii yoo dadhabde inkaarii munkanaa qalbiin jee buraa bu'uudha.
warra jau jira maal irra deddeebitanii amma tokko himtanii maal irra deddeebitanii gurra nama duuchitanii namni isin jaja osa warra jau faadhaa jira. Lakki sallaal. Kitaabaan qaree jeefa. Sallaal. Warra keessa jirtu jechuudha. Waan sadii keessa jira. Waan santu keessa jira jechuudha.